Ashama hordoftoota maatii chaanalii kana akkam nagaa keessanii baga nagaa taatan irras deebi'ee dhufee jira. Viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira. Baga fayyaa taatan isin jedha. Viidiyoon kiyya maalidha? Keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jiran jechuudha. Shamarran keenya biyya Arabaa jiran dhiirota akkamiitu jaallata? Dhiironni maaliif barbaadanii? Maal irraa barbaadu? Isa jedhuun qabxiiwwan shanan tokko qabadhee dhufee jira. Sana malees immoo shamarran keenya shamarran biyya Arabaa warqiidha jedhama. Isinuma ta'uufiin jedhanii fakkaate hundaafuu viidiyoo kana kan laaltaa. Sana malees namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan caalaan jedhama. Chaanaalii kanaaf haaraa taanaan piliis ammuma sabiskiraayib godhaa. Sana malees mallattoo notifikashinii yookaan bilbilaa sana tokkodhaan maatiin naaf ta'an isiniin jedha. Viidiyoon koo akka dafee isin bira ga'uuf isin fayyadu waan ta'eef sana malees viidiyoo kana laayikii godhaa. Yoo dandeessan sheer gochuudha hin dagatinaan isin jedha. Kanaaf dhiirota akkamiitu biyya shamarran biyya Arabaa kana jaallata? Maal irraa barbaadu? Wanta akkamiitti agarsiisaniitu jaallatu? Isa jedhuun qabxii shanan tokko qabadhee dhufee inni qabxiin tokkoffaa maalidha? Jalqaba asitti wal beektanii jaalala dhugaa yoo si qabaate ta'e jaalala dhugaa si jaallata yoo ta'e sana jechuun fakkeenyaaf jalqaba asitti wal beektanii ta'uu danda'a. Sana malees immoo oolaaniidhaan wal baruu dandeessu. Jaalala dhugaa yoo si qabaate dhuguma laphee isaatiin yoo si jaallate jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa jaallatamuu dandeessi jechuudha. Akkas jechuun maal jechuudha? Asitti jechuudha otoo hin deemin yoo wal bartaniitu ta'e waan dhiira nama saniin wal bartaniitu ta'e sana malees immoo tarii miidiyaadhuma hawaasaa kanallee wal bartanii dhuguma wanta amalli kee maal kan itti tole yoo si jaallate ta'e si jaallachuu danda'a jechuudha. Inni lammataan immoo dhiirri tokko akkamiin ijoollee biyya Arabaa kana maaf naannessee jaallata isa jedhu inni guddaan jechuudha. Qarshiidhaa fi akkuma nuyi hundi keenya beeknu ijoolleen dhiiraas beeku kana ijoolleen shamarraniis utuma beekaniitti dhiyaatu natti fakkaata. Qarshii qabdi intalli kun yookiin maallaqa qabdi hojii kan keetti irratti ilaalee jechuudha. Biyya Arabaa jirti jennaan bakka akkuma ati qarshii harkatti baadhattee deemuu itti fakkaata. Kanaaf jaalala si gaafata jechuudha. Osuma si hin jaallatin otuma waa'ee kan kee hin hubatin maalummaa kan kee hin beekin jechuudha. Jaalala si gaafata. Kanaaf sababni guddaan isaa maalidha? Maallaqa barbaacha jechuudha. Yookiin qarshii barbaachaati biyya sanitti hojjetta. Maallaqa akka ergituu barbaada jechuudha. Kanaaf inni guddaadha jedhee yaadu sirmaa jaalala dhugaa sana darbee wantoonni dhiironni Itoophiyaa yookaan immoo dhiironni biyya keessa jiranii shamarran biyya Arabaa jaallataniif jechuudha qarshiidhaaf jedheen yaada. Inni sadaffaan immoo akkas jennaan immoo ijoolleen dhiiraa akkanatti muufanne isuma waama dhugubaadhaa jiru. Fakkeenyaaf asitti intalli biluusan ala jirtu yoo jedhame bakka intala sana jedhuun qaba jedha. Maadhaaf inni guddaan jechuudha bifa ishee maal ishee osoo hin taane jechuudha qarshiidhaaf jaallata. Dhiironni tokko jechuudha dhiirota hunda jechuu hin dandeenye. Inni sadaffaan immoo dhiirri tokko kan sin jaallatuuf ijoollee biyya Arabaa jiran kan sin jaallatuuf jechuudha maalidha? Ogummaa keessa ilaaleetu. Ogummaa keessa ilaalee jechuun achitti ogummaa adda addaa baratu. Amma dubartii shamarran tokko biyya keessaa yoo deemte jechuudha biyya Arabaatti mana madaamitti waan hedduu barti waan hedduu. Nyaata qopheessuu ni barti, uffata haaluma uffannaa hin barti, waan baay'ee barti jechuudha. Waan baay'ee mana madaamii keessatti waan baay'ee jira biyya asitti shamarran keenya amma asitti bifaan tokkoffaadha jettee yaaddu mana keessatti yoo ol seensiste biddeen tolchuu hin dandeessu, ittoo bareedaa hojjechuu hin dandeessu waan akkas jechuudha. Kanaan immoo shamarran Arabaa hinuun komatamtanu isa dhugaa ogummaa bakka meeshaan bifa sanaan asitti osoo isin guutamee ogummaan keessan ogummaa miti ogummaa keessan laalee fuudha jechuudha. Namni qalbii qabu jechuudha. Osoo maal asitti achitti isin arguu hin danda'u. Garuu ogummaan ijoolleen biyya Arabaatii dhuftu asitti horattu jechuudha. Ogummaa ajaa'ibaati. Ogummaa biddeen tolchuu beeku. Biddeen tolchuu hin jira biyya sana hin jira garuu ruuzii nyaachuu qofa akka hin jenne malee ogummaa bakka walumaa galatti ogummaa keessattuu kallattii nyaataatiin jechuudha. Waa'ee nyaata qopheessuu keessatti ogummaan ishee tokkoffaadha. Hin hamatamtanu jechuudha. Gonkumaa ogummaa mana keessaatiin baay'ee ciccimoodha jedhama ijoolleen biyya Arabaa. Kanaaf ijoolleen biyya Arabaa warqiidha kan ofiin jettaniif nutillee isin hin jenne garuu isin ofiin jedha. Ogummaan keessan ogummaa haayii qabdi jechuudha. Hunduma caalaa ijoollee biyya keessa jiran caalaa dubartoota biyya keessa jiran caalaa jechuudha. Ogummaa hedduu gonfattanii galtu. Ogummaa hedduu jechuudha. Yeroo hedduu hojiidhaan waan dabarsitaniif iyyaaltu jechuudha. Akka yaaltaniiti fakkeenyaaf waan tokko balleessitanii booda irra deebitanii hojjettu. Yeroo hunda akka biyya keenyaa ittoodhuma gootanii dhiistanii yookiin biddeenuma gootanii dhiistanii waan hedduu bakka ijoollee warri Arabaa kun waan bifa hedduu nyaata waan ta'eef ganama qursii waan tokko yoo nyaate ka sa'aatii akka keenya yeroo hunda biddeen hin nyaata waan ta'eef ogummaa keessan laalaniitu dhiironni isinitti dhiyaachuu danda'u. Dhiirri qalbii qabu jechuudha. Isa qalbii qabu isa maallaqan kajeelle jechuudha. Ogummaa kee laalees jaallachuu danda'a yookiin fakkeenyaaf miidiyaa hawaasaa irrattis ilaaluu danda'a. Fakkeenyaaf ati yoo YouTube irratti waa'ee nyaataa haala itti nyaata qopheessan
barsiise jechuudha. Ogummaa keessa ilaalee si jaallachuu danda'a. Inni itti aanu immoo dandeettii kee ilaale. Dandeettii kee jechuun fakkeenyaaf haasaa dandeessa yoo ta'e yookaanis immoo keessattuu kallattii amantaa, kallattii siyaasaa akkuma beekamu jechuudha. Amantaadhuma kamiyyuu haa ta'u, amantaadhuma musliima taate, kiristaana taate, amantaadhuma kamiyyuu taate jechuudha. Ijoollee biyya keessa jiran caalaa ijoollee amantaa sirriitti jabeessan ijoollee biyya arabaa jiranidha. Maalidhaafi dhawaata jechuudha. Namni rakkina ofii ilaaletti rabbii isaatti siqaa deema yookiin amantaa amanatu isaaniitti siqaa deema. Maalidhaafi isin biyya hin jirtanuu achii firaan qabdanuu maaliin qabdanuu rakkina keessaniif amantiitti siqtu jechuudha. Guyyaa amantiitti siqan immoo amantiin keessa sii galaa deema, amantiin hunduu sii galaa deema. Kallattii saniin bakka suruma iyyuu hin gadhiisu jechuudha. Amantaa kee jabeeffattee qabda waan ta'eef ijoolleen biyya keessa jiran akkuma barbaadan ta'uun tarii guyyaa tokko yoo amanan guyyaa tokko amanuu dhabuu danda'u jechuudha. Amantaa ciccimoo kan ta'aa jiru yookiin amantaa isaaniitti baay'ee cimoo kan ta'aa jiru ijoollee biyya arabaa jiranidha yookaanis immoo ijoollee biyya irraa fagaatanii jiranidha. Keessattuu ijoolleen biyya arabaa jechuudha. Kanaaf achiin immoo dhiirri tokko fakkeenya biyya keessatti amanaa yoo jedhame yookiin immoo amantii jaallata yookiin amantii isaatti siqata yoo jedhame jechuudha. Bakka dubartii akka isaatti amantii isaa jabeessituuf dubartii akka isaatti cimtuu jechuudha. Amantaa isaatiin cimtuu jaallatee gaaffii jaalalaaf dhiyeessaaf jechuudha. Sana malees immoo kallattii siyaasaatiin shamarran baay'ee tokko jechuudha. Miidiyaa irratti wanta adda addaa walitti qabatanii haasa'u waan ta'eef haasaa ni baru. Irra caalaa jechuudha ijoolleen sirriitti haasaa beeku jechuudha. Maaliidhaafi miidiyaa irra oolti ijoolleen biyya arabaa jechuudha. Yeroo hojii isaanii hojjetan yeroo kaan immoo miidiyaa irra oolan. Yeroo miidiyaa irra oolan sanitti haasaa ni baru waan hedduu ni baru jechuudha. Kanaaf siyaasaan illee akkasuma cimaa deemu. Dhiirri siyaasa jaallatu jechuudha. Kanaaf ijoollee akkasii sana fuudhee waliin jiraachuu barbaada. Kanaaf jaalala itti gaafata. Egaa kun akka ilaalcha kootti akka ilaalcha keessanii tarii hin beekamu. Inni shanaffaa fi inni dhumaa immoo bifa kee ilaalee jaalala itti gaafachuu danda'a. Maalidha dubartiin fakkeenyaaf biyya keessatti magaala taate jechuudha. Biyya keessatti gurraatti dhuma yoo taate biyya arabaa yoo deemti baay'ee addaatti. Baay'ee jechuudha. Hanga bifti ishii wallaalamuutti yogguu dhuftutti jechuudha. Bifti ishii hin beekamu. Maalidhaafi yogguu sana achitti yeroo hojjetu kanatti jechuudha. Manaa gadi hin baatu ijoolleen tarii ala hojjetanii maal akkas hojjetaniin alatti jechuudha. Manaa gadi hin baatu yeroo hunda mana keessa oolti, ho'a keessa oolti. Bakka qaamni ishee addaachaa deema, bareedaa deemti jechuudha. Biyya ijoolleen biyya arabaa jiran baay'ee bareedaa deemu. Dhiirri immoo bifaan ijoollee shamarranii bakka fuulli ishee tolaa, fuulli ishee culluqaa hin jiran miti, fuulli ishee waan hundaan bakka gosoota kan ofirraa hin qabne, waan gugurraacha, waan madiyaatii waan akkasii kan ofirraa hin qabne ni jaallata. Fuula ishee keessattuu feesbuuk irratti footoo keessa yeroo gadhiisaniitti jechuudha. Intalli kun natti tolte jedhee isinitti marata jechuudha. Sana malees immoo ijoolleen biyya arabaa jiran waa hedduu fayyadamu. Fakkeenyaaf biyya keessatti avukaadoo dibachuudha jechuudha. Avukaadoon baay'ee guddi. Sana malees immoo ijoolleen biyya keessaa baay'een isaanii hin beekan. Akkaataa itti isin miidiyaa hawaasaa irraa argitu, yuutuub irratti barsiisuu waan akkasii irraa agartu jechuudha. Ijoolleen biyya keessaa jiran garuu homaan beekanii homaan hin argan jechuudha. Keessattuu amma dhiyeenya kana waa'ee yuutuubii, waa'ee feesbuukii maal kana baramaa dhufe malee biyya keessatti waa'ee yuutuubii ilaalu waan akkasii quba hin qabamu jechuudha. Sana malees immoo qilleensumti biyya keessaa fi qilleensi achii addana fakkaate ijoolleen biyya arabaa jiran baay'ee bakka fuulli isaanii ni qulqullataa, ni bareedu, suuraan isaanii baay'ee bareeda jechuudha. Suuraan isaanii rifeensa isaanii sirriitti tottolfatu. Kanaaf jedhee si jaallachuu danda'a. Ensiin jedha. Sana malees immoo ijoolleen shamarran arabaa dhiira akkamii otoo jaallateetti tola biyya keessatti jechuudha. Dhiiruma kamuu haa ta'u dhugaa. Ani eenyu irratti argee fakkeenyaaf yuutuubarii Faayyoo Jaalalaa yoo beektan ta'e jechuudha. Faayyoo Jaalalaa abbaa manaa ishee gurraacha jedhanii baay'ee irratti tuffatan jechuudha. Isheen garuu shamarran arabaa biyya arabaa jechuudha. Nama jaallannaan nama hin jibbitu. Kafin ol siin godhemu akkam dhuguma nama jaallannaan nama hin jibbitu. Maaliif jaalala beekti waan hundayyuu ni beekti jechuudha. Baay'ee jaalala beekanii sin jechuu dhumatti jaaladheetu hima. Jaalala beekan dhugaa jaalala baay'ee beekanii kanaaf dhiira tokko jaallannaa jibbuun baay'ee bakka yoo dhiirumti sun baay'ee waan hamaa ta'ee ishee irratti waan biraa yaadee nama biraa jaallachuu yaadee baay'ee qorti shamarran bakka sammuun isaanii bal'aadha. Akka biyya keessa ijoollee biyya keessa jiranii kanaa miti sammuun ijoolleen biyya arabaa jiran jechuudha. Baay'ee sammuun isaanii bal'aadha. Waan hedduu argu waan ta'eef waan hedduun qoramu waan ta'eef jechuudha. Akkasuma
dhiirri sun hagam ishee akka jaallatu beekuudhaaf jechuudha. Qoranii jechuudha eegasanii duubatti deebi'uun hin jiru. Qaxxa jettee duuba deemti jechuudha irraa bakka jaalaluma dhugaa qabdiif jechuudha. Kanaaf isin bira bifa filachuu hin jiraa? Dhiirri fakkeenyaaf filachuu danda'a, bifa keessaan filachuu danda'a. Ijoollee biyya ani immoo kan biyya keessaa hin jenne dhugaa biyya keessaa fi ijoolleen biyya shamarran biyya keessa jiranii fi biyya Arabaa jiran adda addummaa hedduu qabu. Cimina sammuu irratti adda addummaa hedduu qabu. Akkas hin jennaan jeja isinitti baay'iseera natti fakkaate garuu isuma dhugaan jechaa jira. Ijoolleen biyya Arabaa jiran jechuudha jaallannaan duubatti hin deebi'an. Hundaafuu hordoftoota chaanalii koo fayyaa ta'aa galatoomaan gara viidiyoo ittaanuu qabadhee dhufutti fayyaa ta'aa viidiyoo kana laayikii godhaa hanga dhufutti immoo nagaan naa tura. Baay baay baay.